namoota bakka fedhe jiraate diin gargaaru sanyiin isin facaaftan biqilee adaraaru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما أركفوني جرجرتو إيغا غافي وبليتين كينيا نغافت لالشي سودان أمس وانتنوتي سنيك أبني دمني إيغا جوار أكس جيچون غافت جوار ماف لبسي نغينيا رت تيفتي نغينيا دا يورو فيجري بولا توكوتي لما ورانا مو هنتاو خانجرو دا غافينسي jawaar nama sammuudhaan nama jabaadha keessattuu erga mana hidhaatii bahee beekumsi isaa waan kan duraarra dabale natti fakkaata. Yaadanni kaasu biyyoota garaagaraa wal bira qabuudhaan nageenyaaf biyyi cabuun cabiinsa guddaa keessa nu galcha. Keessaa ba'uu hin dandeenyu, waan keessaa ba'uu hin dandeenyetti hin seennu. warroonni amma inni lolla jedhan kana waan ofii isaaniitiyyuu itti hin amanne hojjetu. An waanan ofii kootii itti hin amanne saba kan koo hin dhoksu ofiifis hin hojjedhu. Namnis na jaallata jedhee waan qalbiin koon fudhanne hin hojjedhu. Namni na jibba jedhees waan fuulduraa dhufu osoo hin beekuus hin dhoksu jechuudhaan dubbata. Biyyoota caccabanii jedhan fakkeenyaa Siiriyaa kaasee Liibiyaa kaasee wal bira qabee yeroo inni dubbatu baay'ee barnoonni isaa beekumsi isaa akkam nama jechisiisa. Warroonni waan kana nuti yeroo amma kan inni dubbatu wama mootummaa kana gargaaruuf see itti fakkaata. Mee warroonni yuunivarsiitii adda addaa irratti wal arganii jedhan yuunivarsiitii keetti wal arganii warroota addunyaarraa dhufan yaada jawaar akkamitti xiinxalan. Mee obboleessa kan keenya Munzir Sheek Amiin Ibiroo yuunivarsiitii Madiinaa jaamiyaa guddaa addunyaarraa sadarkaa duraarra sadarkaa tokkoffaa irratti argamu kana keessatti biyyoota garaagaraatiin mee maal jedha walumaan haa ilaallu. Akkas jechuun itti kaayate. Yeroo argadhee haasaa jawaar dhaggeeffadheen ture. Ejjennoo jabduu inni nageenyaaf qabu hedduu dinqisiifachuun barbaada. Yuunivarsiitii ani barachaa jiru tun biyyoota garaagaraa irraa nama barsiisuun akka addunyaatti tokkoffaadha. Barattoota biyyaa hedduu wal barree yaada wal dabarfadheen jira. Barattoota biyya lola hamaa keessa turerraa dhufanis hedduun arge. Qananii nageenya isaanii warra lola hamaa keessaa dhufetu hundarra beeka. Irra guddaan isaanii yeroo gaafattu rakkoo guddaa kana geessisa hin seene turre yeroo muraasa keessatti barbadeessine mootummaa keenya ijaarranna seena siin je'an. Amma ammoo haala hamaa keessa jirru kanarraa abbaan hirree itti fincilee sun nu bulcheetuma nagayaa osoo jiraanne hawwina jedhan. Asirratti kan inni jechuu barbaade osoo abbumti hirreen duraa sun nu bulchee nageenyuma kan keenya eeggannee jiraanne hawwina turre jedhan. Keessaafuu ijoolleen Liibiyaa tokko hedduu sirifachiisti. Biyyaa fi hawaasa qabataa turan garuu sababa lolaatiin waan irra gahe kan dhagahuun namatti ulfaatu hedduu dhageessa. Gaafa duraa dhaadannuma bilisummaatiin jalqaban afaan qawwee barbadeessinee ji'a 2 keessatti magaalaa guddoo to'anna. Tarkaanfii cululuqaa fudhachaa jirra jechaatuma jalqaban garuu akka yaadame miti. Waan nama rifachiisu hedduutu raawwatame. Galmi yaadame sunis bakkan geenye lola jalqabuutu laafaadha malee garam akka deemuu fi akka itti xumuramu hin beektu. Hammeenya lolaa baruuf dirqama wanni isaanirra gahe sun nurra gahuun qabu. Akkattuu haala hamaa keessa jirra. Yaada jawaar hedduun hin deeggaru. Namni ani yaada isaa hunda deeggaru Nabi Muhammadiin qofa. Garuu sagalee nagayaa lallabdu hunda waliin jirra
jechuudhaan yaada isaa gabaabse. Obboleessi keenya kun warroota gara yuunivarsiitii garaa garaarraa dhufan warroota yuunivarsiitii garaa garaarraa dhufaniin yeroo akkasitti waa'ee nageenya Jawaar yuunivarsiitii keessatti dubbatan hedduu na dhibe. Beekumsa ammallee sifa dabalu jechuudhaan warroonni Jawaar labsii nageenyaa irratti itti xiyyeeffatan inni immoo kunoo nageenyaa dursa kennuun wajjin jirra jechuun yaada isaa goolabe. Akkuma kana obboleessi keenya tokko Mu'aaz Sheek Naziif koomentii jalatti akkas jechuun harkaa fudhate. Mu'aaz Naziif dhalataa Jimmaati, kan Harargeetti guddate. Innis nama jabaa fi nama ga'umsa qabu, yuunivarsiitii guddaa Madiinaatti walumaan baratu. Tana anumaa jechuuf jedhee afaanii na fuute jechuudhaan yaada isaa deeggare. Umuraa bara 2019 irratti lammii Liibiyaa tokkoon haasofsiise. Waan waraanaa hedduu ajaa'ibe. Sababni inni dargaggoota gaafa guddatan ajjeefamuu ilaalchisee turerraa tokko ture. Gaafas makiinaa haarawaa moodeela 2010 oofaa ture naan jedhe. Har'a garuu biyyattii isaa laaqamteetti miskiina shiftaadhaan saamamee makiinaa moodelii 2002 akka oofu jiru naaf hime. Nama nagayaa bahu malee akka itti galu rabbumatu beeka. Yeroo mara magaalaa tokkorraa tan biraatti deemuuf maatii dhaammannee nagayaatti jennee baana naan jedhe. Kanuma namni waraana deeggaru yookaan wallaalaadha yookaan jeequmsa keessa waa butuuf sororkeessaa barbaada jechuudhaan Mu'aaz Naziif koomentii isaa jalatti barreesse. Warroonni kun warra yuunivarsiitii gurguddaa akka addunyaatti achirratti barataa jiranudha. Maarree lolli faayidaa akka hin qabne warra nu dura jiranirraa hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Mee fakkeenya fudhannu gara Wallaggaatti dalagachuudhaaf jireenyaaf waa meeqaan qaala'insi jireenyaa dhufuudhaan akkasumallee qote bulaan gidduutti kan miidhamaa jiru, miskiinni gidduutti kan miidhamaa jiru. Duuriyyee gara lammanii jechanni jedhe irratti Jawaar qeeqa guddaatu ka'e. Waraanaan jedhe moo eenyuun jedhe adda ba'uu hin dandeenye. Garuu deebii inni artistiidhaaf deebise kana keessatti mee maqaa kan kanaa olii fida. Duuriyyeen tokko mootummaa waraana woboo fakkaatti, tokko immoo dininnatii kan mootummaa fakkaachuudhaan halkanii guyyaa akka uummatni keenya dararamaa jira. Kun utuu jeequmsi naannoo Oromiyaa guutummaan guutuutti kan to'atu ta'ee jedhee uummanni kan keenya guutummaan guutuutti duuriyyee warra waa butatuu fi warra jeequmsa barbaaduun uummanni keenya miidhama. Kanaaf warri wal lolu wal argee walitti nu kaasu gidduutti uummatatu gaaga'ama waan ta'eef nageenyaan baay'ee barbaachisaadha. Yaada kwaasittiin goolabaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoota bakka fedhee jiraate din gargaaru sanyiin isin facaaftan biqilee adaraaru.